harka fuunee kabajamtootaa fi hordoftoota chaanala Dr. Firaa'ol akkam jirtan bakkuma jirtanitti nageenyi fi fayyaan isin bira haa jiraatu. Ani nagaan qaba. Hardhas walitti deebinee jirra. Proogiraama hardhaatiin kan kaasnu dubartoonni akkam gootanii fayyummaa qaama saalaa keessan eegdan kan jedhu laalla. Keessattuu foolii bareedaa akka qabaatu halluudhaanis jechuudha. Karaalee salphaa ta'een laalla. Hedduu salphaadha. Jiruu guyyaa guyyaan godhamus maaltu godhamuu qaba yookaan immoo maaltu dhiisamuu qaba yookaan immoo kan godhamuu hin qabne maalidha. Kana wajjin wal qabsiisnee ni ilaalla. Akka irraa fayyadamtan yookaan immoo akka irraa baratan abdiin qaba. Gara proogiraama hardhaatti ce'uun dura namoonni haarawaa taatan subscribe gochuun maatii tahaa. Keessattuu namoonni jaarsaaf jaartii taatan yookaan immoo jaalallee qabdan gaaffiiwwan jaalalaa fi walqunnamtii saalaa wajjin wal qabatan chaanala kana irratti ni argattu. Hordoftoonni chaanala kiyyaas hedduu takka isin galateeffata. Like, share gochuu hin dagatinaa. Gara proogiraama hardhaatti ce'na. Egaa akka salphaatti fayyummaa qaama saalaa dubartiif rakkoo uumuu danda'u yeroo rifeensa naannoo qaama saalaa haddatamudha yookaan immoo yeroo haddatamu uumamudha. Dubartiin takka erga naannoo sanirraa rifeensa haddee booda wantoota of eeggachuu qabdu maali? At least torbaan tokkoof huccuu hedduu isii qabuu danda'u uffachuu hin qabdu. Keessattuu huccuu keessaan uffatamu hedduu isii qabuu irra hin jiraatu. Even surree yoo kan godhattus xiqqoo bal'achuu qaba. Akka hedduu isii hin qabne jechuudha. Maaliif yeroo rifeensa naannoo sanii haddatamu yookaan immoo dubartiin takka rifeensa naannoo sanii yoo haddattu gogaawwan naannoo sanirra yookaan immoo folikuloonni naannoo san ni jiranii. Keessattuu naannoo sanittis jiinonnis ni argamanii. Isaan irratti rakkoon uumamu ni jira. Sana booda huccuu isiin qabu uffatu taanaan ho'i naannoo sanii hedduu ni uumama. Ho'i isin immoo folikuloota naannoo sanii miidhuu ni danda'a jechuudha. Isaan miidhaman taanaan immoo akka salphatti qilleensa bahuun itti ulfaata yookaan immoo hafuura baasuudhaaf ni rakkatan jechuudha. Kun uumame taanaan foolii hin barbaachisne akka uumamu ni taasisa jechuudha. Yookaan immoo foolii xiraawaa ta'e ni uumama jechuudha karaa kanaan. Kanaaf erga naannoo san haddattee booda dubartiin takka huccuu isii qabuu danda'u osoo uffachuu baattee bareedaadha. Kan biraa huccuu keessaan uffatamudha. Huccuun keessaan uffatamu xixiirraa kan tolfame osoo ta'e bareedaadha. Maaliif dhangala'oo ofitti harkisuu ofitti qabachuu waan danda'uuf huccuu normaala uffachuurra kan xixiirraa tolfame ni jira. Isa fayyadamuudha. Infekshina garaagaraatiif akka hin saaxilamne akkasumas foolii hin barbaachisneefis akka hin saaxilamne ni gargaara. Kan biraa galgala osoo huccuu keessaan osoo hin uffatiin raftanii bareedaadha. Naannoo sanitti gogaa irra qaawwa garaagaraa ni jira. Hafuura bahus ni jira. Kanaaf guyyaa guutuu uffatamee yoo oole halkan keessa homaa osoo hin uffatiin rafuudha. Gubbaa irra huccuu salphaa ta'e uffatanii jechuudha. Kan biraa nyaata proobaayotik ta'e nyaachuudha. Nyaata proobaayotikiin badhaadhan jechuudhaa fi egaa dhangala'oonis ni jira, nyaannis ni jira kan proobaayotikii of keessaa qaban. Akkasumas karaa sappilimentiinis fudhachuun ni danda'ama. Sappilementii jechuun karaa kiniina ta'een proobaayotikii of keessaa qaba garuu faarmaasiirraa ni gurgurama. Kiniinadhaan karaa kiniinaan fayyadamuudha. Kanaaf nyaata proobaayotik of keessaa qaban nyaachuun dafee infekshina isinitti uumamu yookaan immoo dhangala'oo hin barbaachisne yookaan immoo dhangala'oo heddummaatee yeroo baay'ee uumamuudhaaf proobaayotikiin osoo fayyadamtanii gaariidha. Karaa nyaataanis ni jira akkuma reef jedhe karaa sappilimentiinis ni jira. Saayid effektii homaa hin qabu. Guyyoota 15f kan liqimsamu ni jira proobaayotikiin kun jechuudha. Kanaaf kana fayyadamuudhaan rakkoowwan isinitti uumame karaa infekshiniitiin ta'e yookaan immoo karaa dhangala'oo hin barbaachisneetis ta'e hir'isuun ni danda'ama. Akkasumas dhugaatii keessaa egaa proobaayotikii of keessaa kan qaban yookaan immoo proobaayotikiidhaan kan badhaadhan itittuu fi aannan ni jira. Kunniin dafanii furmaata yoo fiduu baatanis guyyaa guyyaan yeroo baay'ee fayyadamuun rakkoowwan kanaaf hin saaxilamne hedduu takka ni gargaarani. Kan biraa kan laallu qaama saalaa bareedaa fi hawwataa ta'e akka qabaatu yookaan immoo foolii hin barbaachisne akka hin uumneef kan gargaaru kan biraa maali? Mana fincaanii erga fayyadamtan booda yookaan immoo erga shaawara fudhattan booda fooxaa haarawaan qaama saalaa keessan sirriitti gogsuun dirqama ta'uu qaba.
naannoo sanitti gonkumaa dhangala'oo dhiisuu hin qabdanii gogsuun barbaachisaadha. Infekshinii xixiqqoo ta'an akka hin uumamne ni gargaara. Foolii hin barbaachisneefis akka hin saaxilamne hedduutu akka waan fayyaduuf naannoo san erga shaawara fudhatamii yookaan erga mana fincaanii fayyadamee booda dubartiin takka sirriitti wabakkasan sirriitti gogsuun dirqama jechuudha. Kan biraa sirna nyaataadha. Foolii wajjin walqabatee jechuudha. Foolii bareedaa uumuu irratti yookaan immoo foolii xuraawaa akka hin uumamne kan gargaaru irratti nyaanni yookaan immoo furuutiin ni jira. Keessattuu piinaappil fayyadamuun hedduu takka bareedaadha. Foolii qaama saalaatiif hedduu takka barbaachisaadha. Yeroo baay'ee yoo danda'ame jechuudha guyyaa guyyaanis ta'uu baatu darbees yeroo baay'ee piinaappil fayyadamuun qaama saalaa foolii bareedaa akka uumu waan taasisuuf piinaappil fayyadamuudha. Ammas kan biraa bishaan gahaa ta'e fayyadamuudha. Egaa waa'ee bishaanii kana yeroo baay'ee haasa'amee jira, yeroo baay'ee gorfamee jira. Fayyaa guutuudhaafis hedduu takka barbaachisa. Qaamni bishaan guutuu hin qabne foolii xiqqoo uumuu ni danda'a. Keessattuu gara dubartiitiin jechuudha. Naannoo qaama saalaa irratti dubartii biratti jechuudha. Kanaaf hamma danda'ameen yookaan immoo hamma dandeessan keessattuu dubartoonni bishaan gahaa ta'e guyyaatti yeroo baay'ee dhuguudha. Qaama saalaa foolii akka hin uumne qofaa osoo hin taane keessa qaamaatiif guutumaan guutuutti fayyaadhaaf hedduu takka barbaachisaadha. Hamma danda'ame bishaan gahaa dhuguudha. Kan biraa yeroo mana fincaanii fayyadamtan yookaan immoo gara mana fincaanii seenuudhaan dura harka keessan sirriitti qulqulleeffachuudha. Kan egaa namni hedduun ni beeka, garuu akka salphaatti ilaalame yeroo baay'ee infekshinii garaagaraa baakteeriyaa wajjin wal qabatee jechuudha. Infekshinii garaagaraatiif yeroo baay'ee kan uumuu danda'u harka xuraawaa ta'eedhaan qaama saalaa qabuudha yookaan tuttuquudha. Egaa kun akka salphaatti ilaalamuu hin qabu. Gara fincaanii dhiirris dubartiinis gara mana fincaanii yoo deemamu harka sirriitti qulqulleeffatamuu qaba. Egaa gara dhumaarra kan laallu maali? Kiniina ulfa ittisuudhaaf yeroo fudhatamudha. Dubartiin takka istiroojiinii qabdu hir'isuu kan danda'u ni jira. Kiniina ulfa ittisuudhaaf yeroo fudhatamu jechuudha. Dubartiin takka immoo istiroojiinii hir'ate yookaan immoo istiroojiiniinis hir'ate taanaan rakkoon guddaan uumamuu ni danda'a. Egaa naannoo qaama saalaa biratti baakteeriyaa hin barbaachisne akka hin jiraanne ni godha. Dhangala'oo hin barbaachisnes akka hin uumamne ni gargaara jechuudha. Istiroojiiniin qaama dubartii keessa argamu kun istiroojiiniin yeroo kiniina ulfa ittisu fudhatamu yeroo miidhame kun hundi uumamee infekshinii garaagaraatiif dhangala'oo hin barbaachisnes ammas waan fiduuf kiniina ulfa ittisu yoo barbaaddan mana yaalaa yookaan immoo hakima dubbisuudhaan fayyadamuu ta'uu qaba. Asirratti kan hubatamuu qabu maali? Fooliin xiqqoo jiraate taanaan kun uumama. Hagas mara rakkoo hin qabu. Jijjiirama hormoonii wal qabatee yookaan immoo jiiniin wajjin wal qabatee dhiira birattis nama hundarrattis uumamuu danda'a. Uumamuu qofaa miti ni uumama. Kanaaf foolii xiqqoo ta'e uumamnaan kun rakkoo hin qabu. Garuu fooliin xiqqoo dabalaan of eeggannoo barbaachisaadha. Yookaan immoo fooliin xiqqoo hammaataa deemnaan of eeggannoon hedduu takka barbaachisaadha. Kanaaf egaa qaama saalaa dubartii bareedaa fi hawwataa gochuudhaaf wantoota kanneen laallee jirra. Kanaaf wantoota kanneen kaasne kanarraa of qusachuun yookaan immoo wantoota kaasne kanneen fayyadamuudhaan qaama saalaa keessan bareedaa fi foolii gaarii uumuu irratti hedduu takka isin fayyada jechuudha. Akka irraa barattan yookaan immoo akka irraa fayyadamtan abdiin qaba. Egaa piroograamni kun yoo isinitti tole laayik gochuu hin dagatinaa, namoota biraatiifis sheer gochuu hin dagatinaa. Waan hojii turtaniif hedduu takka galatoomaa. Piroograama biraatiin walitti dhufna. Nagaatti.